kun galchine achine de barbaadde mbayje birrii kamal re miliyan tokko maali kana masadi isa ittiin Itoophiyaadhaan dhumnenni gaafa jalqabaa isa isin hin beeku ani isin anattiin galchine jedhe ni kaade isaa achi geemmu kun diraamaadha isi diraamaa akkaataa kanaan ittiin nama ciratanii nama nyaatanii garaan kun nama wajjin na gubatee ijoolleen bilaashatti kaampaanii keessatti beelofteen dhallalloofteen du'aa jirtuun kan ammoo ijoolleen kennallee waan takka quban qaban odeeffannoo kana fuudhanii qaama dhimmi ilaallatu biraan hin gaan gaafa rakkattan gabbaatanii rakkoo keessan hin dubbattan nama isin rakkisu eeruun kennitan nama isin rakkisu nama Dubaayii kanarraa ooman itti isin geessu eeruu kenna eera warakaa keessa nu nama Tamirii feenyu nutti kenne jennaan tamiriin suni adda guyyaa shanaffaadha hin dhume tamirii bisaanuma dhugnee ta'a jira eegaleen gaddaati eega kaleessaatti ittan dawwala sagaleen attiin qabinan sin beeku naan jedha an sin beeku jedha yoo birrii galfatte dhufte sanaan godhette barbaadde hin bahe jedha amma gurbaasan bilbila naa barreessi gadi guyyaati maa dubbii ooftaa naa barreessi bilbila isaa ishi dabs abaabii shaasinitti haa turu ishee gaarii amma zoodii shaatilee bu'i rakkoon hin jiru odoo abdii maammoo dubbatee natti tola qooyaamee gara laafo zoodiin hin bu'e maqaan isa faamiif abdii maammoo osoo dubbatanii natti tola ture. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Ani haasa suudii sanii fi haasa uummata saniitiif seenee yoo amma kan keemaan akka durii namni nama seensisullee hin jiru yoo nama seensisanillee nama gad darban waan ta'eef akka nama raamiti. Namni tokko sin darbu obboleessa kiyya amma anuma osi galche yoo warri mootii taraatti darbe malee. Marsa harka sadii moo akka mana keetti na baasanii kun rakkoon qabu jeeti mana Dhiifama mootii kiyya dhiifama. Maal jechuu barbaadeeti ani dhimma suudii sanirra kaasuu barbaadeeti inni bu'e amma namni qarmaa guureef namni dubbii duubaan dubbate faayidaan qabu garuu gara nama nyaata silaa achirra yaada kennachuu barbaadeeti amma. Dinoo jala jira waan deebisa rakkoon qaba. Wanni jechuu barbaade tokkoffaa namni kun rakkoon eegatti gale jedhama waan rabbi galchee wanni namni godhu hin jiru. Lammaffaa rakkoon gale kun hammam jilba hammam ga'ullee si warra qorate beeka nun beennu. Engadda sagantaa yoo jettanillee sagantaan sagantama zargii keessan ka durii seena malee nu sagantaa kanan seenu sagantaa rakkinaa oduu ta'e obboleeyyan keenya bira hafuun dirqama kennaa miti bira argamuun dirqama malee. Isa lammaffaa jechi inni jedhu jecha sirriitii miti jechuuf ajjeesan ni jedhu addunyaa ammaa kafalta inshaallah obboleessa kiyya amshiir yoo haga fedhellee taate yoo haga fedhellee ol baate yoo haga fedhellee guddatte homaa wanni si bira tartu hin jiru nafsiyaateetu tara tokko isa siidhaama. Addunyaa kafaluu dadhabuuf gandarraan deemanii kadhataniif anillee makeessaa bahe gaafa dhuna duuba gaafa abdii maammoo suuqii irraan deemanii kadhatan jedhi diraama 190 kachee cheekii qabu karagaa qabu nabbahee warri awwaliin rakkadhu warri awwaliin jiraadhu guutuun narraa dheessee warri anitti yadhe guutuun narraa dheessee jedhi anu keessaa bahe alhamdulillah. Gaafa dhuna kun Nuuraddiinis wajjin haasa'u kana ofii kiyyaa xiqqaatti harka lama itti dhaqe manatti illee itti dhaqe. Wanni kun dhugamu dhara keessaa baataa uf ajjeesaadhaaf dhaabe waa'ee uf ajjeesaa. Hidhaan qoraasuma dhiiraati. Yoo sanii miti jette sagalee kan kee dura rakkinni si galee sagalee sakkin irratti galee irratti hin dallanii dhiisi. Rabbi sirraa haa baasu. Sirra rabbi haafitu waan sirra jirullee waan si galillee dhageenya nasumarra haasaa dhagahaa jira. Wanni guddaan jiru ilaalchi ati godhuu qabdu horiin kun narraa dhumataadha malee rabbiin hedatu malee nama tokkollee hin hedatin. Oduu amma sa'aatii amma birri kuma sii kenna jedheen hedatin akka birri sun dhuftutti. Tokko isaa lammaffaa nama hin komatin. Rabbi si galche bicha kadhadhu rabbi sirraa haa baasu. Yoo namni si qarqaaru sagantaa si bira dhaabatu jiraateen xiqqama si qarqaarraa obbolummaa sagantaa godhadhu. Wanni guddaan ati deemtuuf sagalee hafuura kiyya ajaa'aa odoo hin taane namuu rakkate ajaa'uumaan isaa. Namuu rakkatetu wanni isarraa bahuu fi baagiraawundiin isaa inuma ajaa'a.
kuni beekama abbaa feeti gaafadhu abbaa feetetti illee himi abshirii siin jechuu barbaadeeti. galatoome abdii koo maal gurasi waan rabbi namatti galche alhamdulillah jechuun hooma jiru garuu kalee rakkoo fi bal'oo keessatti ilma namaa kana wajjin dhaabbattee nama xiqqaaf guddaa kana wajjin dhaabbattee akkumatti jette addunyaan homaa namaan gootu kan namni namaa kennu homaa namaan godhu karabbiitu caalaa hanguma san sababaa maa namni bakka akkasitti osoo itti dhaabbattu namni kalee du'a namaa dhufee awwaalu namni kalee rakkoo namaa keessa dhaabbatu namni kalee gadda namaa namarraa gorsu nama obsisiisee nama sabbarsiisu namni kalee yoo waa namatti gale nama gorsu namni kalee yoo namni waa balleessa dhufee nama bira dhaabbatu har'a ani maal tahee maaluma godhe ummatuma kana sila badimmaan kiyya ka ummata akkatin ajeessu kun maal ka jedhu na dhagame malee oma fedhallee ta'u waan rabbi namaa lallabe malee hirii rabbi namaa lallabe malee hin taatu. Inshaallah keessaniif gorsa keessaniif ulfaadhaa galatooma gorsi kana caalu hin jedhu abdii kun. Nuraddiin. Salaam alaikum jirtu ya jamaa akkam. Jirra beebi akkam. Nagaadha duraas keessa seegaa turre maashaallah kaleessa dheengaddarraatillee bootaa kanatti makamte. Amma beetta gaafsanis waa jennee turre gaafa tokkoffaa manuma suudittis haasa'aa turrellee daamatti miidiyaa duubaaf kaasi. Incufu is. Okay. Ammallee anuma gaafsan jedhe gaafsan deebii gaa hin arganne sirra kaachuu barbaadeeti. Waan gales dhageenne waan ta'amellee dhageenne. Tokkoffaa waan akkaataan isin itti dubbattanillee qophiin isin qopheessitanillee akkaataa morra Dubaayitti tokkoffaa wanti namatti gale rabbiin nama galcha akkuma suudiin jedhe jettan yoo hanni namaallee ka isinirra jiraatu ta'e wanti haqa namaatii fi wanti lubbuu garagara. Biyya keenya osoo ta'e namni lubbuun harkaatti baate seeraan adabama. Biyya kanatti immoo biyyoota Arabaa kanatti namni lubbuun nama harkatti baate lubbuma isaatiin kafalama malee maallaqatuun amanamu. Biyyi maalii fi biyya musliimaati amantiidhaan bulti shari'aan bulti waan ta'eef. Amma namni tokko haqnummaan ati irraa qabdu sun yoo kan irraa qabaattu ta'e yoo jiraate sii kafala. Yoo hin jiraanne wantumti namni ati gaafatuu dandeettullee hin jiru warri waa irraa qabdullee eeggadhu giseedhaan. Wanti hadha isatti dhufe kunuu isaafillee barumsa ta'a. Isaafillee akkuma haqa namaa irraa fagaatu isa taasisa. Wanti kanallee rabbuma jaalateen waan rabbi jaalatee waan ta'eef wanti inni gochuu danda'u hin jiru. Alhamdulillah jedhee fudhatuu qaba. Lammaffaa dubbiin irra diddibaan barbaadu Nuraddiin. Asirrattillee hin haasa'inaa. Keessaan gadi bu'aati waan tokko koree bareeda tokko itti godha yoo tokko garaa jabaate tokko ka garaa laafutu jira biyyuma san keessaayyuu jiraatee ka bootaa qophii isii itti qopheessitan kanatti argamu ka hin argamne argamuu hin dandeenyetu jira ka mana madaamii jirutu jira ka badoo jirutu jira waan rabbiin itti namaa laaffisuu yookiin gara itti riskii namaa seentuun hin beekamu. Suudii gaafa kitaabni tokkichi riyaala Dubaay birrii 40,000 wayitiin kitaaba mucaa Arsii gaafa lolaa jedhamu bitamaa turerraa kaafne nama beeknu. Gaafsan achi keessatti Suudiin dhaabbata san keessa hin jiru garuu shoora guddaa taphataa ture akka ragaatitti yoo ta'e jechuudha. Amma tokkoffaa waan galellee innis akka namoonni ifanuu godheera dhageenyellee. Isi warri biyya san keessa jirtani gadi bu'aa qarshii 20,000 nu barbaachisa. Qarshii 10,000 nu barbaachisa. Hammana arganne hammana nu hanqata jedhaati dhaabbatatti godha yoo biliyoonallee ta'e miliyoon hagana nu barbaachisa jedha ifa godhaati. Akka hirmaannaa namoota biyya san keessa jiru tolutti akka hirmaannaa namoota biyya san keessa hin jirre ta'etti illee akkaataa itti hirmaatamuu danda'utti nuu godhiiti
atillee Nuuraddiin nama hundaafuu dubbatta kun obboleessa keeti ilma ganda keetiiti gumaallee yoo ta'e ilma gandaattu namarraa fixa ilma gosaattu irraa fixa irraa fixii siin jedha Nuuraddiin simatti haasa'uu barbaadeeti. Inshallah rabbi keenu agwala ammaal tujira si fakkaata qoqoy fitadha Nuuraddiin qoqoy obsi ka ambaatu awwaalati ya lafa jala dabarsaasan sigale ka ambaatu awwaala harta ka ambaati yu dubbata harta wanti atille ila wanti hadda isarra gaye atille biyya san keessa jirta biyya ormaa jirta biyyallee galuu dandeessa waa sirra gahu hin beektu nulle hin hirmaanna nu hirmaachisa fedhu dhugaa haa ta'u fedhu soba haa ta'u dhaqiiti asirratti osoo hin taane qophatti koree itti godhi akkuma dheengadda gara laafoo biratti agarretti akkuma kaleessa si biratti agarre sanitti bira seeraan gattaayi jedhi seeraan addaan baasi meenu haa gargaaruu dinnu meenuti nama birootuun barbaannu